Woboon Oromiyaa bakka dadaa keessatti waraana mootummaa Abiy Ahmed wajjin gaggeessu keessatti milkii argachaa jira. Waraanii kaaba Itoophiyaa hammaatee itti fufee jira. Yaaliin waraana warra wallolu jidduutti buusuu fi carraaqamuu godhamuu fashalaa'e. Kunini matoota oduu kennaa kasaati kanaatiin wajjin turtanii jennaan oduu kanaa fi kabirallee hedduu qabna qoqooduun faffacaasuun chaanalii kana maamila godhachuun jaalachuun nu gargaara isiniin jecha ammaan tana gara bal'ina oduu kennatu dabarra. Waraanii bilisummaa Oromiyaa dhihaa keessattuu haleellaa geggeessaa jiruun milkaayaa jira. Godina Wallaggaa dhihaa aanaa Beegii magaalaa Beegii keessattuu haleellaa raayyaa ittisa biyyaatii fi milishoota Oromiyaa irrattu gaggeessan waraanii bilisummaa Oromoo magaalaa Beegii to'ate. Magaalii Beegii ka Oromiyaa dhihaa godina Wallaggaa dhihaa keessattuu argamtu kun yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromootiin marfamaa akka turte ka dubbatamu. Magaalii Beegii kunini naannoo Benishaangulitii fi Oromiyaa walitti daangessu irrattu ka argamtu yoo taate naannoo kan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo sochawaa jechuudhaani mootummaan Abiy Ahmed qotee bultoota irratti miidhaa guddaa dhaqqabsaa ture. Keessattuu abbootii qabeenya magaalaa Beegii keessattuu argamanii waraana bilisummaa Oromoo maallaqaan yookaan ammoo dinagdeen gargaartan jechuudhaani mootummaan kun akka malee akka rakkisu ka beekamu. Magaalaa Beegii kana yeroo dheeraa fi ka marsee waraanii bilisummaa Oromoo humnoonni mootummaa Abiy Ahmed ka achi jiranii harka akka kennatan yookaan akka booji'aman carraa kenneefullee carraa waan fudhachuu daniif haleellaan dhumaa kunini gaggeeffamuun dirqama tahee jedha odeessan achirra dhufaa jirtu. Magaalii Beegii akkuma dubbannetu daangaa Benishaangul Gumuziitii fi naannoo Oromiyaa irratti waan argamtuu fi humna dabalataa magaalii kun akka hin qabatamne mootummaan Abiy Ahmed Antonovoota xayyaaraa jedhamuun dirree xayyaaraa Asoosatti buuse gara magaalaa sunittuu fe'uudhaan humna isaa ka magaalaa keessaa qubatanii gargaaruu fi carraaqullee humnoonni isaa ka Benishaangul Gumuz irraa konkolaataan dhufaa jiranii bakka Hamus Gabayaa yookaan ammoo Gabayaa Kamisa jedhamutti waraana bilisummaa Oromootiin tarkaanfii irratti fudhatameen barbadaa'uudhaan odoo humnoota magaalaa Beegiitu argamanii fi gargaarsa kennuu hin dandeenye hafani. Magaalii Beegii kunini Oromiyaa dhihaa keessatti akkuma magaalaa Gidaamitii fi magaalaa Garjeedatii fi Qeellamii magaalota jijjedhamanii humnoota waraana bilisummaa Oromootiin yeroo adda addattuu achi keessattuu kan argamu caasaalee mootummaa irrattu haleellaan gaggeeffamaa akka ture ka beekamu. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tana haleellaa isaa cimsuudhaan magaalota Oromiyaa dhihaa keessattuu ka godina Wallaggaa Qeellamiitii fi Wallaggaa dhihaa keessattuu argaman irrattu mootummaan Abiy Ahmed waraanii isaa yoo karaa nagayaatiin harka hin kennanne yookaan ammoo magaalota kan dhiisee yookaan hin baane taate haleellaa dhaqqabsuudhaan magaalaa kan to'achuu fi qophii akka jiru ka dubbatama. Woboon duulii inni gaggeessaa jiru gara Oromiyaa bahattuu babal'achaa akka jiru odeeffannoon achirra dhufaa jiran addeessiti. Woboon zoonii bahaa sochii jalqabee jira. Kanaan duratti woboon zooniilee gurguddoo lama zoonii kibbaatii fi zoonii dhihaa keessattuu ka beekamu dhiyoo kanattu haleellaa isaa gara zoonii jiddu galeessatii fi zoonii jiddu galeessatii fi godina Arsiitii fi Baalee keessattuu duula maqaa nadhii gammadaatiin jalqabee gaggeessuu gabaasne turre. Ammaan tan ammoo Oromiyaa bahaa keessattuu woboon zoonii bayaa ka sochiin isaa akka malee cimaa dhiyoo kanattu hin taane ammaan tana sochii gaggeessuu jalqabuudhaan mootummaa Biltsiginnaa raafama guddaa keessa galchee jira. Zoonii bahaa woboon keessa socho'u kunini karaa Itoophiyaa fi Jibuutii walitti fiduu ka baaburaatii fi konkolaataa irratti balaa uumuu danda'a sodaan jettu mootummaa Abiy Ahmed biraa jira. Akka odeeffannoon Oromiyaa bahaa irraa dhufte addeessitutti woboon zoonii bahaa kunini haleellaa Harargee dhihaa aanaa
mi'eessaa keessatti gaggeessanii waraana Abiy Ahmed sadii ejjeesuun 20 olee madeessee jira jedhamee jira. Woboon haleellaa fudhate kana godinaalee Harargee dhihaatii fi Harargee bahaa keessattuu cimsee akka itti fufuu addeessee jira. Uummatni Oromiyaa bahaa kunniin kanaan durattuu seenaa woboo gargaaruu fi qabsoo Oromoo cimsuu keessatti bakka guddaa qaban waan taateef dargaggeessa fi uummanni naannoo kana waraana bilisummaa Oromootti dabalamuudhaan waraana kana akka gargaaruuf fi dhaamsi dhiyaachaa jira. Haleellaa woboon Harargee dhihaa aanaa mi'eessoo keessatti fudhateen ka baaragena sun hamaan seenee mootummaan Abiy Ahmed Harargee dhihaa aanaa mi'eessoo magaalaa akka Asabootii fi magaalaa akka mi'eessoo keessatti deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo nama waraana kana nyaachisu jechuudhaan namoota hedduu hidhaa akka jiru abbootii qabeenya ammoo woboo gargaartanii mootummaan qabeenya keessan saamuu deema yoo maallaqa nuu kennitan malee jechuudhaan guna yookaan mattaayaa hedduu akka irraa fudhachaa jiru dhagayama. Dabballoonni Oromiyaa bahaa keessa jiranii kabiltsiginnaatii fi ka Oromiyaa dhihaa kabiltsiginnaa yeroo ammaan tana abbootii qabeenya keessattuu warra jimaa fi buna gurguru yoo qabeenya keessanii akka hin saamamne barbaaddanii maallaqa nuu kenna yookaan ammoo maqaa abaa'oo shanii jedhuun isin himne mootummaan waan isin qabdan hunda akkuma warra Tigraay irra dhaale isinirra dhaaluu deema jechuudhaan nam irraa maallaqa saamsisaa akka jiranii maddeen keenya dubbatani. Akka maddeen Harargee bahaa irra dubbachaa jiran abbootiin qabeenya magaalaa Awwadaay Haramaayatii fi Kombolchaa jiran yeroo ammaan tana saamicha kanaa fi akka malee saaxilaman jedhama. Saamicha kan warri geggeessu warri dayaaspooraa irra galee maqaa qabsoo Oromootiin galanilleen saamicha kan keessattuu hirmaachaa abbootii qabeenya irraa horii gurguddoo saamaa akka jiraniitu dubbatama. Mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana warra waraana dinagdee yookaan ammoo shira daba dinagdee mootummaa kana irratti gaggeesse deeggartoota biltsiginnaatii fi warra juntaattu jira jechuudhaan duula banuu gabaasne turre. Duula kana sababa godhachuudhaan warri Oppiidiyoo ka uummata ofii saamuudhaan maqaa qabu yeroo ammaan tana uummata bal'inaan akka saamaa jiranii ka odeeffama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufetu jira. Waraanii kaaba Itoophiyaa keessattuu geggeeffamaa jiru hammaataa cimaa bifa jijjiirrachaa akka babal'achaa jiru ka dubbatamaa jiru. Waraan hagammaan tana geggeeffamaa jiruun odeeffannoon adda addaa ka dirree waraanaa irra dhufaa jirtu. Humnoonni ittisaa Tigraahitii fi humnoonni ittisaa Itoophiyaatii fi naannoo Amaaraa lachuu isaanii injifannoo argachaa jirra jechuudhaan labsachaa jiran. Mootummaan naannoo Amaaraa injifannoo argateen magaalota gurguddoo akka Waldiyaatii fi magaalaa akka Soqotaa qabannee jirra jechuudhaan aktivistoota fi miidiyaan naannoo Amaaraatii fi Itoophiyaa gabaasaa jirani. Haa ta'uutii malee magaalota kana to'achuu isaanii ragaa agarsiisu hagammaan tana wanni mootummaan addeesse hin jiru. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Agenyaw Tashaagar humnoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi milishoonni Amaaraatii fi faannonni magaalaa gudditti Waagahamraa godina Waagahamraa kataatee Soqotaa qabatanii jiranii baga gammaddan jedhee dhaamee ture. Haa ta'uutii malee pireezidaantiin kun magaalaa Waldiyaatii fi magaalota biraa irrattu wanni inni barreesse hin jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa yeroo adda addaatu injifannoo argachuudhaan waraana Tigraahii birgadii 6 tahuu ka Gondarii kaabaa qabachuu dhufee barbadeessinee meeshaa hedduu dhaallee boojinee jirra jechuudhaan addeessa. Gara biraatiin Agenyaw Tashaagariitiin walitti dhufeenya ka qabu miidiyaan isaa fi Tiwiiteriin isaa akka dubbatanitti gara Suudaaniitiin cabsee Itoophiyaa seenuu fi ka carraaqee humnoonni juntaa Tigraahii akka hin taanetti goone barbadeessinee jirra jechuudhaan akkasitti dubbachaa jiru. Naannoon Amaaraa yeroo ammaan tana injifannoo gurguddaa argannee jirra lafa qabatamte hunda deeffachaa warra Tigraahii kan naannoo Amaaraa keessa seenee awwaala godhuu deemna barbadeessuu deemna jechuudhaan dubbatee jira. Naannoon Amaaraa yeroo adda addaatu labsii gosaa baastee jirti. Labsiin isiin baaste keessaa tokkini dargaggeessi wanni jedhamu hundu gara duulaa adeemuti. Namni umriin isaa 15 oli tahee fayyaalessi meeshaa waraanaa qabachuu danda'u hundu akka duulu
duulii labsamee ture. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaatii fi Walloo Kibbaatii fi Gondarii keessatti jimaa qama'uu, shiishaa harkisuu, wantoonni akkasiitii fi kan akka fiilmii fa'aatii dhoowwamee dargaggeessi hunduu gara duulallee akka deemu murtaa'e. Dargaggeessi duulee meeshaa waraanaa boojii meeshaan waraana kan inni boojii haa isaati yookaan ammoo qabeenya isaa jechuudhaan murtiin murtaa'ulleen dubbatamee ture. Suniin walitti qabate murtiin biraa kaa'ammaan tana labsamee warri Tigraay kan lafa Amaaraa qabate saamicha hamaa geggeessee baqachaa waan jiruu fi meeshaa isaan qabatanii baqatan tokkollee akka ittiin bahuu hin dandeenye mootummaan naannoo Amaaraa dargaggeessisa bakka hundattuu ijaaramee jabaatee gurmaa'ee saamtuun waan saamteettiin baqattuu irra buusu akka qabanii dhaamsa dabarsanii jirani. Odeeffannoon mootummaa naannoo Amaaraa irraa dhufaa jirtu ammaan tan akka jechaa jiranitti injifannoo babal'aa fi injifannoo gurguddaa warra Tigraay irrattu argachaa jirra. Lafa Amaaraa kan keessattuu awwaala warra goonee dhiyoo kanattu naannoo Amaaraa hundayyuu bilisoomsina jechuun warra dhagahamee jira. Odeeffannoon gara naannoo Amaaraa irra dhufaa jirtu kana fakkaata. Odeeffannoo injifannooti. Odeeffannoo lafa qabachaa jirra, lafa bilisoomsaa jirra jettu. Odeeffannoon kun ammoo yeroo hedduutti wal dhayaa jirti. Fakkeenyaa fi gara dhihaatiin waraana gaggeeffamaa jiru keessattuu haga Maayitsebrii jechuun naannoo Tigraay lafa jiranii qabannee bilisoomsinee jedhee guyyaa 3-4 duratti mootummaan ibsa baasullee oduun har'a dhufaa jirtu ammoo Gondarii Kaabaa Daabaatii qarqaratti waraanii gaggeeffamaa jira. Daangaa Suudaan irratti waraanii gaggeeffamaa jira. Magaalaa Waagimraa karaa kaaba Itoophiyaa kaaba bahaatiin argamtu to'annee jirra jedhee mootummaan dubbatullee magaalaa Waagimraatii gadittu waraanii gaggeeffamaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa yeroo ammaan tanatti injifannoo argachuu danda'e haga tokkottu ammoo odeeffannoon achirra bayaa jirtu wal dhabdi. Odeeffannoon achirra bayaa jirtu wal faallesiti. Gara naannoo Tigraayitiin maaltu jira odeeffannoo jettu isiniin biraan geenna. Naannoon Tigraay karaa televezyiinota warraatiin injifannoo labsachaa jiranii. Injifannoon kunii fi kan mootummaan Abiy Ahmedii labsuu wal dhabaa walii hin galu. Mootummaan Abiy Ahmedii karaa Lieutenant General Baacaa Dabaleetiin warra Tigraay kuma hedduu ajjeesnee kuma 6 olii ajjeesnee barbadeessinee miidhaa guddaa diinaa irratti dhaqqabsinee lafee duddaa diinaa cabsinee weerartuu awwaallee jirra jechuudhaan dubbate. Namni kun kanaan dura odeeffannoon inni kenne odeeffannoo wal falmisiisaa tahee waan ta'eef odeeffannoo dharallee waan qabuuf odeeffannoon kun hin amanamu jedhamee namni gari akkasitti yaada kennachaa jira. Haa ta'uti malee maddeen oduu addunyaa gurguddoon odeeffannoo kana wal harka fuudhaa facaasaa jiranii waraanii diinaa ka ammaan tana biyya seene akka hin baanetu goone cabsine awwaallee jirra jedha Baacaa Dabale. Warri Tigraay ammoo waraanii Tigraay lakkoofsi baay'ee hagas gahuun hin deemu murnya xixiqqaadhaan deema kanaafuu akkas ijjeesne akkas goone ka jedhee Baacaa Dabalee haasawu kun odeeffannoo dharaati. Baacaan mana yaalaa biyya Dubaay irraa ammaan tan dhufee odeeffannoo Abiy Ahmedii kennee fi callisee odeessa malee waanuma waraanatii fi jaarma'iinsaa waan dedeemaa jirullee waan beekullee hin fakkaatu jechuudhaanii dubbatanii. Akka odeeffannoo warri dubbatu kana Baacaan kanaan durallee odeeffannoo dharaa waraanii Itoophiyaa ka booji'ame Photoshopii akka fiigicha guddicha Itoophiyaa bakka birattuu godhamee san dhiyeessan malee waraana keenya ka booji'ame miti. Waraana warra Tigraay kana daaraa goonee barbadeessinee jirra. Yoo barbaanne guyyaa 1-2 keessatti deebinee meeqalee qabachuu dandeenya maali jedhee dhaadachaa ture. Kanaafuu odeeffannoon inni kenne kunilleen fudhatama hin qabu dharaa maali jechuudhaan akkasitti dhiyeessaa jiran. Gara warra Tigraayitiin isaalleen oduu injifannoo baasaa jiranii dirree geggeessaa jirru hundaanuu injifannoo argachaa milkaawaa jirra jedhanii injifannoon isaan argachaa jirra jedhan keessa tokkoni dirree dhihaattu waraanii kunini akka malee milkaawaa bifa ta'een gara Gondarii kaabaa babal'achaa jira. Gaarreen Limootii fi lafa akka Dabaarqii fi Daabaatii jedhamanii qarqaraa kana hunda qabannee gara Gondariitu gadi duulaa jirra jechaa jiru. Kanaafuu
mootummaan Abiy Ahmedii Maayitsebrii takka qabannee takka addi harqaa'ii qabannee takka zaarimaa qabannee takka achi qabannee jedhe guyyaa bira waan inni waan adda addaa afaan gosa haasa'uu fi injifannoon qabatamaan lafirraa waan hin jirree fi deeggartoota isaa kijibuu fi karaa miidiyaa isaatii fi miidiyaa hawaasaatiin odeeffannoo dharaa yookaan ammoo odeeffannoo kijibaa faffacaasaa jechuun dubbachaa jiranii waraanii lafirraatii fi waraanii olola lachuu waliin fakkaatu waraana lafirraa Abiy Ahmed mo'amaa jira waraan ololaatiin ammoo deeggartoota isaa sobuudhanii dargaggeessa hedduu qoraan waraana kana godhuu waan barbaaduu fi odeeffannoo dharaa odeeffannoo kijibaa faffacaasa jechuudhanii akkasittuu dubbata warri Tigraahii kunin odeeffannoo isaan kennaa jiraniin waraanii dirree lixaatiin geggeeffamaa jiru injifannoo argachaa jiranii riqichi takkazee waan ijaaramee jiruu fi gara Tigraahii dhihaa lafa bilisoomsuu fi godhamullee keessattuu duula bal'aa jalqabni achilleeni hagammaan tanattu milkiin xixiqqoolle taatu argachaa jirra jechaa jirani walloo kaabaa keessatti waraana geggeeffamaa jiruunis injifannoo argachaa jirra jedhani magaalota mootummaan Abiy Ahmedii to'adhe jedhu maddeen naannoo Tigraahii garii dharaayoo jedhani maddeen gurguddoo warra hagammaa dhimma kanarratti waan dubbachaa jirani hin qabani gara biraatiin ammoo waraanii isaanii gara walloo kibbaa gara daseetii fi kombolchaatti babal'achuudhaanii magaalota gurguddoo walloo kibbaa kana to'achuu fi carraaqaa jirra jechaa jiranii mootummaa Abiy Ahmediitiin walitti waraan lolaa jirruuni milkaawaa jirra jedhanii akka isaanitti gara walloo kibbaa keessattuu kan argamanii magaalaa kombolchaatti fi dasee keessattuu raayyaa ittisa biyyaatii fi faannoo amaaraa jiran akka harka kennatanii karaa nagayaatiin booji'amanii maanguddoota erginee fi jirra maanguddoota deebii isaanii warra mootummaa irraa argatan eegaa jirra jedhanii dubbataa jirani oduun kun kanumaan oda jiru mootummaan Abiy Ahmedii ammoo karaa miidiyaa isaatiin walloo kibbaa warri kun hin seenne jecha ka ture ammaan tana akka walloo kibbaa seenan amanuudhaani waraanii gurguddaanii Teewoldaaree fi warra baabbottu geggeeffameeni milishoota naannoo Tigraay irra dhufan kana barbadeessinee fixnee jirra jechuudhaani mootummaan Abiy Ahmedii sodaan ammaan tana walloon kibbaa weeraramuu ka qabdu keessattuu sodaanii kombolchaa fi daseenii qabamuu ka jiru barbadaahee jira jedha gara biraatiin magaalaa kombolchaa ka qarqara san dhufee karaa baaburaa to'achuu warra mootummaan Abiy Ahmedii amanee jira humna kanarraleettu haleellaa fudhanneen humna kana barbadeessinee balleessinee jirra jechuudhaanii akkasitti dubbatee jira waraanii kaaba Itoophiyaa bifa gos kanaatiin geggeeffamaa jira torbaane kana keessa humni jechuun raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi Amaaraa waan haga ta'ettu bakka adda keessatti Gondarii kibbaatii fi walloo kaabaa keessattuu waa gamraallettu milkaa'aa fakkaata warri Tigraay hagammaan tanaati Gondarii kaabaatii fi walloo kaabaa keessattuu milkaawaa jiranii naannoo Affarii keessattuu haleellaa geggeessanii haga tokko milkii argatan garuu yoo karaani duubaa ka walloo kaabaa isaan irraa murame taate muramanii jidduu Amaaraa keessattuu hafuu deemanii lafa walloo kibbaa keessattuu hafuu deemanii kunin warraa fi akka malee karaa waraanaatiin milkii hin fakkaatu gara biraatiin ammoo gara walloo kanatti gadi babal'achuun waraana bilisummaa Oromootiin wal arguu fi carraa banaa jedhamee jira haalii jechuun waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru wanni hedduun saffisaanii jijjiiramaa jira naannoon Amaaraa injifannoo gurguddoo labsaa jirti warri Tigraayilleen injifannoo gurguddaa labsaa jiranii warri Amaaraalleen nama 6,000 ol ijjeesne jiranii warri Tigraayilleen nama 1,000 akkasii fixnee jiranii akka hundaafuu eenyu fixuun lakkoofsi isaa sirrii beekamuullee baatu waraanii kun akka BBC ni gabaasetti waraana akka malee dhiiga hamaa dhangalaasaa lubbuu nama galaafachaa jiru gara Amaaraatii fi gara Tigreellee irra namni hedduun dhumachaa akka jiru ka dubbatamu keessattuu dargaggeessi sabaa fi sablammii keessattuu ka Oromoo qoraan ibidda kana tahee 10,000 harcaawaa jira 6,000 ijjeesne 10,000 ijjeesne 14,000 ijjeesne maaliin akka jedhu waan sun mirkaneessu baatuun akkuma jirutti tahee lakkoofsi nama dhumatu akka malee xiqqaa miti akka malee guddaa jennuti waraana kan irratti dargaggeessi Oromoo kan isin ilaalle deemee aarsaa hamaa kaffalaa akka jiru asumaan dubbachuun barbaachisaadha. Odeeffannoo waraanaa kanaatiin walittu qabatee raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa bakka adda addaa Itoophiyaa keessa dargaggeessa waraana kaabaa deemuu fi leenji'aa jiranii agarsiisaa jira.
eebba kana keessa tokkini Abiy Ahmed irrattu argamee jira. Abiy Ahmed eebba irrattu argame kanani raayyaan ittisa biyya injifannoo inni argachaa jiru kana fi isini murteessuudha jechuudhani ummataa fi raayyaa ittisa biyya galateeffachuuni warra kaampii waraanaa Huursootu argamu ka magaalaa Diradaawaa qarqarattu argamu jajjabeessee jira. Abiy Ahmed yeroo achittu argame huccuun inni uffate yookaan ammoo wayaan waraana kan inni godhatelleen yuunifoormii waraana kan inni uffatelleen miidiyaa hawaasaa irrattu mata duree oduu guddoo ta'ee jira. Abiy Ahmed gara hundaanuu sibiilaan uf marsee sibiila uffatee namni kun nama jira du'ee jechuudhani akkasi sodaate aangoo fi jecha waraana isa jaalatu waraana keessa kabahe harda akkasitti jibbame lubbuufa sodaatu waraana keessa yoo deemu akkasitti uffatee akkasitti deemuun isaa maal agarsiisa kufaatii malee jechuudhani karaa dippiloomaasii qofa osoo hin taane Abiy Ahmed waraana isa birattu yeroo ammaan tana kufaatii hamaa keessa seenee jira jedhamee dubbatamee jira. Bakka sagantaa eebbaa kan irrattu ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonninii fi akkasumas hogganaani waraana ka olii gara Biraanuu Jullaa Galalchaati fi hogganaani basaasaa Itoophiyaa obbo Girmaa Xurunee hunduu isaanii eebba waraana Huursootti geggeeffame kan irrattu argamanii jiran. Amma odeeffannuma waraana kanaan wal qabatee waa takka lama sadii karaa addunyaatiin waan jedhamaa jiru isin biraanii gaayuu deemna. Warri naannoo Tigraay waraana hagammaan tana geggeeffamu keessattuu rakkoon waraana kun karaa nagayaatiin akka furatu mootummaa Itoophiyaa irratti hawaasi addunyaa dhiibbaa akka godhu xalayaa barreessaniin gaafatee jira. Xalayaan biyya hedduu barreeffame kunini pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaal irrattu kan mallatteessee yoo taatu haala duree kanaan dura dhiyeessanii hedduu isaa fooyyessuudhaan mootummaan Abiy Ahmed waraana kana karaa waraana osoo hin taane karaa nagayaatiin akka inni furu dhiibbaan irratti godhamu akka qabu gaafatani. Warri kun yeroo ammaan tanattu gaafii akkasii dhiyeessuun maaliif akka tahe beekamuullee baatu hawaasi addunyaa karaa dippiloomaasiitiin yeroo ammaan tana isaanii irratti dhiibbaa waan godhaa jiruu fi dirree waraana irrallee bu'aan waraana ka jiru jijjiiramaa waan jiruuf gara araarattu deemuun fala tahuu hin oolu yaadii jedhu akka seenee warra kana ka dubbatamu. Abiy Ahmedis warra ka wajjin araara buusuu fi carraaqaa akka ture ka dubbatamu. Haa ta'uuti malee warri mootummaa naannoo Amaaraa ka ammaan tana mootummaa federaalii qabate yaada araara jedhu tokkollee akka hin barbaanne ka gabaafamaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed yeroo ammaan tana dhiibbaan guddaan hawaasa addunyaa irra dhaqqabaa jira. Dhiibbaan guddaan dhaqqabaa jiru kunini gargaarsi namooma naannoo Tigraay seenaa hin jiru. Kanaafuu danqaa kanaaf itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaa jechuudhaan Ameerikaan eegii ibsaa baasten dubatti mootummaan Abiy Ahmed gargaarsa namooma gara Tigraayittu akka geessu dubbatee jira akka hayyamuu fi haala mijeessu bifuma kanaani konkolaataan 500 oli gargaarsa ka qabatu gara Tigraay seenee jira jechuudhaan guyyoota lamaan darban kan keessatti qofa konkolaataan 152 ka gargaarsi namooma midhaan fe'atee gara Tigraay seenee jira jechuudhaan. Kanaan dura bakka konkolaataan itti to'atamus lakkoofsisa xiqqeessuudhaan haalli gargaarsi namooma haala saffisaa fi mijataa ta'een ittiin seenu irratti mootummaan Abiy Ahmed akka saffisaan hojjetu dubbatamee jira. Mootummaan Abiy Ahmed gargaarsi namooma danqaa jira badii dhaqqabuu fi itti gaafatamu taha jechuudhaan mootummaan Ameerikaa gamtaan Awurooppaatii fi mootummoonni gamtoomanii komii yeroo adda addaatu dhiyeessuu gabaasne turre. Gamtaan Afrikaas mootummaan Abiy Ahmed gargaarsa namooma akka hin danqine ummati Tigraay keessattuu beelan dhumatanii fi itti gaafatamuu akka dandayu haalli gargaarsi namooma ittiin dhiyaatu akka mijatu gaafachuun gabaafamee jira. Odeeffannoo gara biraatiin ammoo riphee loltoota Tigraayitii fi mootummaa Abiy Ahmed jidduutu araarii akka bu'u maqaa shororkeessaa ka jedhamu ka riphee loltoota kanaaf kennanii akka irraa kaasuu qabu mootummaan Itoophiyaa gaafatamee jira. Kunini ka gaafatame ministeerii haajaa alaa Keenya ka Itoophiyaa guyyaa Kamisaa daawwattetu. Keenyaan caffee mootummoota
gamtoomanii ka nageenya irratti biyyoota sadii ka biraa miseensa caffee mootummoota gamtoomanii ta'anii wajjini waraanii Abiy Ahmedii fi mootummaan Abiy Ahmedii maqaa shororkeessa jedhu qaama Tigraahii irraa kaasuu akka qabu qaama shororkeessa ittiin jedhamu wajjin nagaan bu'uu waan hin dandeenye fi nagaan kunin akka bu'uu fi maqaan shororkeessa jedhamu warra kanirraa haqamuu akka qabu maqaan kunin warra kanirraa kahuu akka qabu yaada dhiyeessee turte. mootummaan Abiy Ahmedii yaada araaraa mijeessuu fi biyyoota akka Ruwaandaatii fi biyya akka Yuugaandaa deemuu gabaasne turre. Ruwaandaa fi Yuugaandaan kanaan dura yaada araaraa dhiyeessanii yaada sun mootummaan Abiy Ahmedii fudhachuu dide. Biyyoota lamaan kanaan deemee dhiyoo kana wal argee Abiy Ahmedii achi deemee dubbate. Mariin ministeera haajaa alaa Keenya wajjini ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin gaggeesse. Dhimma kana wajjini wal qabataa fakkaata. Ministeerittiin haajaa alaa Keenya Rachel Omamo Finfinnee seenuudhaani maqaan shororkaa jedhamu kunin warra kanirraa kahee marii gamtaan Afrikaa gaggeessuu fi hawaasi addunyaa keessattuu hirmaatu haalii akka mijatu mootummaan Abiy Ahmedii akka godhu gaafatte jedhamee dubbatamaa jira. Karaa kanaanii haalii gos kana deemaa jira. Odeeffannoo gara biraatiin ammoo mootummaan Suudaanii kibbaa pirezidaantiin isaa Salva Kiir Mayardit dhiyoo kana Finfinnee dhufee simannaan oowwanii magaalaa Finfinneettu Abiy Ahmediitiin godhameefii ture. Salva Kiir Mayardit maaliif Itoophiyaa dhufee jennee yaada adda addaa dhiyeessine jirra. Haala araara mijeessuu yookaan mootummaa Abiy Ahmedii deeggaruu dandayaa jedhamee jira. Ammaan tan akka mootummaan Suudaanii kibbaa gabaasettu Aljaziiraan mootummaa Suudaanii kibbaa waabeeffachuun akka gabaasettu Suudaaniin kibbaa waraana Itoophiyaa keessattuu gaggeeffamu jaarsummaan akka dhumatu riphee loltoota Tigraayitii fi mootummaa Abiy Ahmedii jidduutti araara gaggeessuu akka barbaaddu dubbatamee jira. Karaa suniin Suudaaniin kibbaa araara godhuu barbaadde mootummaan Abiy Ahmedii yaamicha araaraatii fi affeerra nu dhiyeessee jira yookaan ammoo Suudaaniin kibbaa akka keessa seente araarsituu hayyamee jira jechuudhani. Inumaayyuu Suudaaniin kibbaa Suudaanii fi Itoophiyaa jidduu rakkoo jiru ka lafa qonna alfaashiqaallee irrattu araara akka geggeeste nu gargaartu jechuudhani Abiy Ahmedii nu gaafatee jira jechuudhani. Maddii Suudaanii kibbaa kunini akkasittuu Aljaziirattu himee jira. Pirezidaantiin Suudaanii kibbaa Salva Kiir Mayardit dhimma araaraatii fi gara Itoophiyaa deemee jechuudhani akkasittuu dubbachaa jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo Itoophiyaa fi Suudaanii maqaa daangaa irratti walitti bu'iinsa dhalateetini wal balaaleffachaa jiranii. Mootummaan Itoophiyaa raayyaan ittisa biyya warra Suudaan irraa hidhatee dhufe ka Qimaantitii fi warra Saamrii jedhamu ka Tigraahii ka kanaan durattu magaalaa Maayikaadiraa keessattu gocha duguuggaa sanyii raawwatanii daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuun gara hidhaanii guddicha laga Abbayyaa itti argamu naannoo Benishaangul Gumuzii godina Matakkalee ana gubaa seenuu fi carraaqii godhanii warra kana ka Suudaaniin hidhachiiftee gad ergite argamtoota galtu Suudaanii kana barbadeessine jirra jechuudhani. Nama 50 oli garee ta'anii ka daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuu fi haleellaa godhuu fi haalan kanarrattu tarkaanfii fudhanneen barbadeessine yeroo ammaan tana duulii warra kana qulqulleessu yookaan ammoo duulii warra kan naannoo kana keessa baasu cimee jabaatee itti fufee jira jechuudhani. Mootummaan Itoophiyaa karaa ministeera ittisa biyyaatiin odeeffannoo gos kana baasee jira. Mootummaan Suudaanii gama isaatiin ammoo odeeffannoon gos kana kunini waan dhara fudhatama waan takka hin qabu jechuudhani. Birgaadir Alxaahir Abu Haja namni jedhamu dubbii himaani waraana Suudaanii odeeffannoon mootummaan Abiy Ahmedii dhiyeesse kun dhara kijjiba waraanii isaa dhimma Itoophiyaatiin walitti qabatee dhimma Itoophiyaa keessanuu hin barbaadu galtuuni yookaan ammoo ergamtoonni inni hidhachiisee gara Itoophiyaattu ergulleen hin jiru. Daangaa dhimma Itoophiyaa keessin seenu daangaa Itoophiyaa ni kabajna. Wanni gosa kana kunini mootummaan Abiy Ahmedii yeroo ammaan tana lafa irrattu waan gaggeeffamaa jiru ka biyya isaa keessattus qunname rakkoolee jajjabduu kanirraa xiyyeeffannaa uummata isaa gara biraa geessuu fi Suudaan himataa rakkoon Itoophiyaa keessa jirtu rakkoo keessoo malee rakkoon kunini rakkoo Suudaanii walitti qabattu miti jechuudhani. Akkasittuu dubbii himaan waraana Suudaanii Birgaadir Alxaahir Abu Haja dubbachuu maddeen oduu adda addaa gabaasanii jiran.
daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufettu jira. Waraana Itoophiyaa kaabaa keessattuu geggeeffamaa jiru walitti qabatee mootummaan Abiy Ahmed akka araara buusu gaafatamaa dhiibban irratti godhamaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed araara fi haga tahetti fedhii qabaatullee warri naannoo Amaaraa araara waan jedhamu tokkollee hin barbaannu warra Tigraay humnaan barbadeessinaa jechaa jirani. Kanumaan walitti qabatee yaamicha araara ka warri Tigraay dhiyeessallee qoosadha. Tigraay waliin araara wanni jedhamu tokkolleen hin jiru jechuudhani. Angaawonni mootummaa Itoophiyaa ka Dooche Veleetti odeeffannoo kana kennanii dubbatanii jiranii rakkooni waraana kaabaa Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru ka Tigraay wajjin qabnu afaan qawwee qofaanu hiikamti diina kana barbadeessine balleessu malee mari araara wanni jedhamu carraan suni darbee jira. Warra kana barbadeessine yakkamtoota seerattuu qabanne malee warri kun siyaasa Itoophiyaa keessattuu ammaan booda warra hirmaachuun isaanii barbaachisu miti. Warra kana mo'achuu deemna, warra kana balleessine olaantummaa seeraa kabajsiifna malee mari wanni jedhamu hin jiru jechuudhani. Angaawonni kun Dooche Velee fi Reuters ittuu akkasiin dubbatanii jirani. Ammaan tana gamtaa Afrikaa bakka bu'ee araara fi naannoo kanattu ka argamu pirezidaantiin Nigeeriyaa duraanitti fi ergamaanii gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo innis araaramaanii walitti qabatee carraaqaa jira garuu waan milkaawaa jiru hin fakkaatu. Olusegun araara fi biyya ammaan tana keessa deemaa jiru kan keessatti mootummaan naannoo Amaaraa danqa guddaa tahee warra federaal irratti dhiibbaa godhuudhaan Abiy Ahmed karaa mootummoota gamtoomanii yookaan gamtaa Awurooppaatiin yookaan gamtaa Afrikaatiin yookaan Ameerikaadhaan dhiibban araara ka godhamaa jiru kun tokkolleen akka hin milkoofne yookaan fudhatama hin qabaanne godhaa jiran jechuudhani odeeffannoon dhufaa jirtu dubbatama. Kana walitti qabatee pirezidaantiin naannoo Amaaraa ka tahee Obbo Agenyo Tashaagar warra Tigraay wajjin waraani geggeeffamaa jiru kun waraana qulqulluu waraani geggeeffamaa jiru kunini waraana barbaachisa warri Tigraay karaa tokkoon abbootiin amantii karaa tokkoon qawwee karaa tokkoon kitaaba qulqulluu qabatanii lolaa jiranii waraana barbaachisa waraana qulqulluu tahee kana keessattuu dargaggeessi Amaaraatii fi namni Amaaraa hunduu hirmaachuu qaba jechuudhani. Waraani kunini waraana shayxanaa fi nama jidduutti godhamu waraana amantii dandamachuu fi godhamu jechuudhani dubbatee jira. Haala gos kanaatiin diina kan kee akka xalaatattu yookaan akka diinattu bira baatee dabarte akka shayxanatti yoo ilaalte balbalii araara nama shayxan jidduu hin jiru jechuudha. Abiy Ahmed illee kanaan dura warra kanaan shayxana kaanserii jecha akka aramaa buqqisuu qabnaa jedhu jedhee jira. Amma pirezidaantiin naannoo Amaaraa waraanii kunini waraana jechuun amantii waraana geggeessaa jirru waraana qulqulluu diina amantii kenna wajjin geggeessaa jirra jedhee jira. Pirezidaantichi kanaan duralletti warri Tigraay ka waraana irratti geggeessaa jirru kunini diina Itoophiyaati, diina Amaaraati, diina Oromooti. Warri kun hundaanuu baduu qaba malee warri wajjin mari'achuun warri wajjin haasa'uun hin taatu jedhee dubbachuu gabaasne turre. Haala gos kanattu jira. Haala gos kana keessatti mariin geggeeffamuu hin danda'amu jedhamee jira. Warri kanaan sheexan jechuun warra kanaanii marii waliin jiru jechuun kunini jecha hammeenyatii fi jibbinsa ka karaa duguugga sanyii geessuu danda'u jechuudhani. Warri mootummoota gamtoomaniitii fi dhimma kana warri hordofaa jiru yeroo adda addattu yaaddoo isaanii ibsachaa jirani. Mootummaan naannoo Amaaraa ammaan tanattu akkasi jechuudhani waraani kunini akka itti fufuu barbaada. Waraani kun karaa waraana malee karaa biraatiin fallii yookaan ammoo wanti tokkolleen akka hin jirre barbaada. Dargaggeessa sabaa fi sablammii ka Oromootiin waraana geggeeffamaa jiruun warri kun ofii isaaniitti don dhumannee injifannoo argachaa waan jiraniif yeroo ammaan tana fedhii waraana dhaabuu, fedhii araara buusuu, fedhii nagaa buusuu hin qabani jechuudhani dubbatamaa jira. Waraani kun waraana qulqulluu nuufi shayxana jidduutti waraana geggeeffamaa jira. Waraana kana karaa qawweetiin furuu malee hin barbaachisu jedhee jira. Haalli waraana Itoophiyaa kaabaa keessattuu geggeeffamaa jiru hagam tokko akka inni jijjiirame kan agarsiisu. Kanaan duratti waraana olaantummaa seeraa kabajsiisu jedhamee dubbatamaa ture. Mootummaan Abiy Ahmed dubbate saniin dubbatti waraana Itoophiyaa dandamachuu Itoophiyaan mataadeg zamacha Itoophiyaan maadaan zamacha jedhamee dubbatamaa jira. Ammaan tan ammoo waraani kunin waraana qulqulluu yookaan ammoo holy war yookaan ammoo qudus xoorinnet jechaa jiranii waraana humnoota nagaa jaalatanii fi humnoota shayxanaati fi humnoota malaayikata hanjidduutu geggeeffamaa jiru jechuudhani. Mootummaan naannoo Amaaraa ammaan tana hadha bira yookaan ammoo summii bira
ibidda waraana kan qabatee biyya miidhaa jiruudhattu facaasaa firfirsaa waraana kana karaa nagaatiin furuu fi carraaqiin godhamu hunduu isaanii akka hin furanne godhamaa jira. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Ageenyaa Tashaagaree kana ka dubbate garee hayyoota Amaaraatii fi abbootii amantii wajjin marii godhe keessatti waraana kana ka godhaa jirru waraana qulqulluu nu bira dhaabbadha nu gargaara jechuudhaan abbootii amantii Amaaraa akka waraan keessatti hirmaatan labsii dabarsaa jira. Abbootiin amantii kunneen kanaan durattu labsii hedduu naannoo kanattu ka waraanii gaggeeffamaa jiran keessattuu gaggeessaa jiranii wanni gara waraanatiin deemaa jiru kakkana fakkaata. Odeeffannoon dirree waraana irra dhufaa jirtu hedduutu jira. Karaa biraatiin odeeffannoo kan keessa dhugaan maali dhartii maali jennee qulqulleessuun nama dhibaa kakkana hundaayyuu isin biraan gahuu deemna bal'inaan oduu walitti deebinu keessatti. Gara biraatiin ammoo waa takka ka dubbatamaa jiru siyaasa Amaaraa keessatti waa hedduutu dhalachaa jira. Siyaasa Amaaraa keessatti waa hedduutu ta'aa jira. Alaabaa Itoophiyaa dullachaa durii Limmuuxii jedhamu sun akka alaabaa naannoo Amaaraa ta'ullee carraaqittu jira. Carraaqinni godhamaa jiru kunin mana marii Amaaraatiin qophaa'ee ammaan tana murtoo uummatni akka yaada irratti kennatu murtiin akka darbu godhamaa jira. Alaabaan kunin uummata Oromoo fi Qamaantii fi Agwa kan naannoo Amaaraa keessa jiraatu mufachiisee jira. Keessattuu yeroo ammaan tana alaabaan kun mootummaa naannoo Amaaraa warra Qamaantii fi Agwa irratti waraana guddaa banee kanaan dugugga sanyii wayita raawwachaa jiru kanattu alaabaa durii Limmuuxii nurratti deebisaa jiranii jechuudhaan kunin fedhii sabaa fi sablammii naannoo Amaaraa adda addaa keessa jiraatuu fi akkasumas fedhii sabaa fi sablammii Itoophiyaa kan eegne jechaa jiranii odeeffannoo kana irratti bal'inaan odeeffannoo isinii dhiyeessuu deemna. Kana qofaa miti